bira dhaabbanne akkuma Khadiir jeesanitti takka mana uffataa takka mana wayii takka bikka ittiin dalagatee inni nuugaa karoorri isaa guddaadha Yaasiin beeka akkaataa waatti fiduu fedhuus akkaataa qabsoon inni godhu jiru ammallee gartee yoo agartanii mucaasaa taphataa kubbaa miilaa jabaa godhuudha yaanni isaa taphataa kubbaa miilaa har'a keessatti wanni inni galchu biyyaa yaamamu qabeenyi inni harkatus waan guddaa yaanni isaa bikka guddaa san jira waanuma sanuu galma ga'uudhaaf gartee waan takka waan hojjechuu danda'u takkaan amma eega gartee dubbiin miidiyaarra dhufte an dubbii bultiillee miidiyaarratti toltallee hin agarree ammoo eega miidiyaarra dhuftu taate Yaasiin waan dandeenyu gargaarree haala dandeenyu yoo dandeenye gartee nama tokko waa godhuu dandeetiin namattillee ajaja kanna Yaasiin qabannee Mukaanusis qabannee bifa dandeenyuun gartee isiillee gartee Yaasiin wanni guddaa isaa aarsu jiru gartee qobaasaa gartee taa'aba isiin tun gartee wanni biyyaa baateef ilmaan kanaafi jetti ammoo waan san gartee taa'aba guddaa anaatu ilmaan irratti bo'uu jira yaada joo reefu su ibsu gizeen dhagoo asuma jalaan jira waan san gartee dhugaadha ilmoo haadha achittis akka nagarree nama parsantiin hanqi 70-80 irraa irruutii jaan namni ilmoon daa'imni kun ilmaan haadha san yaada yeroo barnoota baratan takka ijoollee haati waageessituuf haati tottolchitee deemtuun yoo agaree haadha isaa yaadataa bikka sanitti gartee akkuma feetee utaatu siin jaan daa'imni kun yoo haati biran jiraanne irruudha siin jaan bikka sanitti illee gartee akka ijoolleen sammuun ijoollee saniitti illee guutamtu irratti hojjannee hatta Mukaanusillee galtee gartee akka waliin gartee ilmaan isaanii karoora Yaasiin qabu kanarra jabaatee deemuun godhuudhaafi nuti waan dandeenyuun gartee osoo akkanaaf akkanan jenne waan dandeenyu waan takka haa goonuuf yaada joon qaba kanuma yaanni xiyyaa waan hafe itti deebinaa galatoomaa nama keenya hundi fayyaada isa waan kiyya amma kana gaggabaabsuu yaa tumarat takkaniin fixadhaa eega gartee dubbii tana keessa seenne taateefu waan takka galmumaan geenye keessaa baana akka gartee kana duraatti tuttuqanii miilaan akka sesseennee bo'uusan amala keenyarraa hafuu qaba nama keenyarraa waan kun yoo waan takkanii gooneenne akkuma hawaasa biraatti waan san qabbooneetuma goonee nama keenya gammachiisnee bifa jiruun deemuu qabnaa waan kana eega seenneefuu irratti dalaguu qabnaa amma ijoollee takka taas jala waan akkanaanaa dandeechuu jira kanaafuu ol baasaatii karaa gartee dhimma goolii keenyaatti haa deemnu yaade joon qaba galatoomaa. Safwaan dhugaa keeti ammumaa usilaama dabbal laala akkamii beektaa akka itti Oromoon qeerensee eegeen qaban gadi lakkisan dura abbootiin teenya akkasi kunoo murtii keenya wayil kan baga dhuftee murtiin isin dhufe amma ki goonu dur guuza ogguunii fi olii oolan yoo kataaraa takka boruutti deebina yookaan shaf jennee asrii tura guuchukutti guuzni shafiin jaayoo jee abbaa jala dhaabbata dhaqee ogguu asrii turachi garagalte guuzni lafa gaffii gawaan ta'eef takka wanti ennaan achumaan dafa caaniimi dafee jala dhaabbatee fayyaadaa fi kanaan wanni illee dhufu jira jaan shuuroo hawwituun dhufu jira jabaadhaa jaan maaliif hangasa yoo dhiisan ganaa torbaan dhufuutti hin deebitu amma ki goonu obboleeyyan kiyya anumarraa'uu jalqabaadha ammumarraa'ii kun ammaan akaawuntii isin dura galchaa waan inni qabu ammumarraa waan dandeenyu osoo akkasi faaga baafne bareedaa jeetii yaada obboleeyyan kiyyamee maal jettani? Okay, kana gola gagu tak. Murti itu bata. Okay, tidak ada mua. Akaunti fida amma asumarra eegaltanii guyyaa biraa guyyaa itti qabdanii ammuma bareeda namni hundi akauntii keeyyachuu jira mee nama diidama kuma kudhan nu galchu qofa nu laala waan biraati midama kuma nama diidama kuma kudhan waan guddaa miti beekaa ammoo qarshii kuma kudhan anarraa eegala kun kudhan ammaan galcha kum diidama na qaba Allahu akbar namoota kuma diidama maashaallah namni keenya barra akkanatti kalau mau daftar nanti asini jira kalau daftar abshir Yaasino sibira jirra sikina jirra uma takka sodaatini kalau ya anillee qarshii kuma sittin dhaamotiin waan takka illee abshir habibi hamdi asini galcha please wara sirgir tarunti keessa Yaasin jara keenya mak ujjee galle koya anis kiyinin barreessa maamme galatomi kadiratis galatomi waan Yaasin boonee waan kana keessa ya ta'u garuu qarshii kuma shan amma akka dabarsaniif akaawuntira dabarsees ni erga Allahu akbar koy barreeffaqaan deema murtii kiyya suuqa sanaa dur ammas please laal wanni tuni waan seenaa dalagu yaana waan ta'eef
habaqaala biqilchuu yaana waan ta'eef waan gartee kanumatti qabnee hunnu kan taane please jechuun warri silaa nama gargaaru ni beeka rakkoon qabu waa'ee murtii guutorri kanaa kun ammoo warra muuxannootti qabu garuu ijoolleen teenya ganaa as ol seentanii gartee of qabu deemtan please wanni kun mirqaanoo qofa kan irraan taane obboleessi keenya kun hamilee cabe nama dura dhaabbatee kadhatu yookaan akka nama kaanii wanni jechuun hadiru madame kan si qaba qarshii kun kudhan ammoo Yaasin oro hoggota kadiifama hojii bilbila irra bilbilameessa qabu itti dhiisa akkana goona laa obboleen kiyya waan tokko falin bakka kana muuxannoo isinirra itti qabuun gabaana dhaggeeffadha. Wanni itti qabanii bira dabrannaani mataa kiyya irraa hin beeka waan ta'eef dabree jira. Awaash eenyu Yaasin 1,000 akkaawuntii nigdi baankii asimi. Mee akkaawuntii nu hima. Akkaawuntii nigdi baankii asimi. Afaanii himtee achi jala yoo maxxansanis rakkoon qabu. No maxxansuun hin barbaachisu himi 1,000. No akkaawuntii qoy murtii guutaa qabanta qolee agallu. Please akkana goonu. Jara keenya akkaawuntii yoo as gala koomentii gootan baariyaa lama na ajjeesa. Akkaawuntii koomentii jennee bara afaanii nimi jenneen afaanii nimi. Okay murtii kiyya akkana goonu la. Yaasin akkaawuntii kan kee suuta gatee tokko lakkoofsa bilbilaa wajjin nuunta. Please koomentiin godhina qoy guutaa akka murtii naabsu. Wayifin jee naabsu guutaa. Yeroo takka naabsu murtii. Kuma takka kaa'ee jira. Warri koomentii godhaa jirtan rabbi koomentiin godhina akkaawuntii. Tiktaakiin akkatti warri hinqi qabaa na darbaa. Please koomentiin godhina. Koomentiin godhina. Bakka fedhi jira koomentii rakkoon qabu amma kanaa godhu. Yaasin Najjaash Adam. Yaasin akkaawuntii kan kee tartiibaan laal yeroo takkaan dubbadda dhifama. Namni as gala jirtan afaan Oromoo kana dhageessan kan dhugumatti Yaasin jaalattan kan dhugumaan bira dhaabbachuu barbaaddan tan argaa hin qabne tan midhaadheessuu hin qabne isii lillaahi rabbeeki taate ta'u bolummaa kee taate san abbaan gargaaruu barbaaddu reyaala takka ta'e qarshii takka ta'e miliyoona takka ta'e waan qabdu hin tuffatini biyya feete jiraadhu akkaawuntii Yaasin sitti himu kana inni qalama qabdu qalama kan kee inni qalama hin qabne bilbila kan kee inni waan takka illee hin qabne taraa takkittiidhaaf iskiraansheetii akkaawuntii anaa si haayaa shatti godhatta qophaa'ii taa'ii akkaawuntii Yaasin sitti himu waan si mijatu irratti achumaaf biraa naa qabadhu. Tole. Kunoo laal lakki koomentii banii dabbaal koomentiin banamuu qabaa bani. Okay ayyee Yaasin akkaawuntii kee jammari khadira itti haa himutti mi qabadhaa hundi keessan bakka takka. Okay. Okay, kuma takka. Ayyee. Saffaan meetiin koomentii cufee jira. Kuma takka 45. Kuma takka 45. Ayyee. 39. 39. 40 takka. 40 takka. 8. 37. Ana yala ada geef. Yaasin Najjaash Adam. Aywa, najala ada geef doa Yaasin kuma takka. Ala numa ada geef doa yo to gogora qabate naaf himta. Please commenti ajalatti barreessina taap copy-link godhame. Harka commenti barreessitan kanaan dhiisa accountiin barreessinaadha. Copy-link godhame yeroo takka. Dhiifama gis takka ba'uuf hin deema bilbilallee na feesisaa gis takka. Bilbila qarshii kuma shammiseejiin si geessee ilaali. Allahu Akbar. Jazakumullahu khairan. Maammee maal jette Maamad? Bilbila Yaasin Najjaash bilbilallee na feesisaa. Qoy murtee. Okay. Qarshii kuma shan si geessee miseejiin koo amee gis takka gaawa. Qoy gis takka. Ishi murti ayye. Khadii qoy. Qarshii kuma shan miseejiin si seentee. Eeywa. Haya namu ammumaan tana gaawa amma beeyta beellama itti qabuun hin taatu waan akkanaa. Akkas. Murtii. Ara seenaa adeleenu. Burti guutuu bilbilaa na feesisaati takka keessaan natti ergi ba'uuf hin deemaani. Okay, bilbila kee mee bilbila Yaasin. Bilbila Yaasin. Yaasin murtii ni qabdaa bilbila Yaasin. Nin qabee. Aya Muhammad namooti ergiif. Ayyee ani risiita siifi dabbaal irratti isin ergaa boodan ergaa. Anumarratti as erginaan risiinni rakkoon qabu. Okay, qarshii kuma 20 jettee Muhammad namoo. Wani godhi. Jazakumullahu khairan. Bilbila. Allahu Akbar. Bakka xiqqoon baatu guddoo siif haasentu. Dabbaal muutirra jirtaa birati. Okay. Murtii kiyya waan naa gootu Muhammad nama nan beeku nama yeroo hundan wajjin jiru agalatoomu. Akkaawuntii. Muhammad namoon bakkuma nuti yaamnetti nu arga. Nuundi waliin